Gaafiin uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa irratti qabu gaafii abbaa biyyummaa fi gaafii Oromiyaa jalatti deebisuutiin jedhameetii jira. Gaafiin abbaa biyyummaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa irratti kaasaa ture cinatti dhiifamuun Finfinnee fi Dirree Dawaan itti waamamni isaanii mootummaa federaalaaf akka ta'u Komishinii Marii Biyyaalessaa yaada murtee dhiyeessuun isaa ibsameetii jira. Komishiniin Marii Biyyaalessaa marii guyyoota 37 Finfinneetti adeemsisaa ture dhimma magaalota Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dawaa irratti gaafii abbaa biyyummaa fi Oromiyaa jalatti deebisuu uummanni Oromoo gaafataa ture cinatti dhiisuun murtoo gaafii uummata Oromoo kaamsee dabarsee jira jedhamee komatamaatii jira. Akkuma namoonni yaadni murtee dhiyaate gaafii fi dantaa uummanni Oromoo magaalota Finfinnee fi Dirree Dawaa hin kabachiisuu jedhan hirmaattota marii biyyaalessaa dabalatee qaamoleen garaagaraa immoo injifannoo guddatu argame jechuun ibsuu irratti argamu. Hirmaattonni Oromiyaa irraa marii biyyaalessaa irratti hirmaatan magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaa fi teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa akka taatu irratti waliif galamee jira. Kun injifannoo guddaadha jechuun ibsaa jiru. Kanneen yaada murtoo kana ija shakkiitiin ilaalan garuu gaafiin uummata Oromoo magaalaa Finfinnee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa taasisuu osoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebisuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma Shaggarii fi Adaamaa Shashamanneef Naqamtee bulchuu magaalaa Finfinnees bulchuu qaba yaada jedhu dhiyeessu. Itti dabaluun mariin biyyaalessaa qabeenya Oromoo saamuu irratti xiyyeeffachuun taa'amaa ture kan jedhan namoonni maricha qeeqan jalqabumaa magaalota Oromiyaa mariif dhiyeessuun madaalamaa miti jedhu. Dhimma magaalota Oromiyaa mari'atee kan murteessu uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaati jedhan. Gama kaaniin bu'aan magaalaa Finfinnee irratti argame bu'aa salphaa miti. Biyya xaxama siyaasaa hamaa keessa jirtu keessatti magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatuuf heera federaalaa keessa akka galu taasisuun injifannoo olaanaadha jechuun ibsu. Yaadni murtoo komishinii marii biyyaalessaa irratti darbu seera ta'ee tumamuun dura qaamolee sadan mootummaa seera baastuu seera raawwachiiftuuf seera hiiktuu akkasuma paartilee siyaasaa fi dhaabbilee amantiitiif akka dhiyaatu komishiniin marii biyyaalessaa ibseetii ture. Handhuurri siyaas dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa akkuma Oromiyaa ta'e handhuurri Oromiyaa Finfinneen Oromiyaa fiixee fi galma qabsoo uummata Oromooti. Oromoon mirga abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabu deebisuuf qabsoo hadhaataa isaatii jira. Uummanni Oromoo ilaalcha Oromummaa magaalaa Finfinnee keessatti dagaagsuu fi Finfinnee irratti abbaa qabeenyummaa qabu mirkaneessuuf qabsoo yoo adeemsisu qaamonni Oromoo cabsuu qabsoo godhatan uummata Oromoo fuuldura dhaabbachuun daba siyaasaa hojjechuu hin dhaabne. Magaalaa Finfinnee irratti seera baasuu fi raawwachiisuuf aangoo abbaa seerummaa kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Sirna federaalaa keessatti aangoon mootummaa federaalaa fi naannolee jidduutti kan qoodamu daangaa lafaa kan bu'uureffatudha. Kanaaf aangoo abbaa seerummaa naannoon tokko qabu daangaan bulchiinsa naannoo sanaa murteessa jechuudha. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Oromiyaa irratti tumameetii jira. Bu'uuruma kanaan mootummaan Oromiyaa akkuma naannoleen biyyattii biroo magaalaa guddoo isaan irratti ajajuu fi bulchuu danda'uu qaba. Dhimmoota ifatti federaalaaf kennamaniin alatti dhimmoota naannoo Finfinnee keessatti uumaman irratti mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo qabaachuu qaba jedhu. Karaa biraatiin dhimmoota federaalaa hin taane irratti itti waamamni magaalattii Oromiyaaf ta'uu qaba jechuudha. Finfinneen magaalota naannolee biroo irraa wanti adda ishii godhu teessoo mootummaa federaalaa ta'uu qofa. Kun ammoo aangoo Oromiyaan magaalaa guddoo ishii irratti qabdu kan daangessu miti jechuun ogeessonni seeraa ibsu. Heera mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa keewwata tokko jalatti mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa jechuun hundeessa. Keewwata lama jalatti ammoo lafti yookaan daangaan Itoophiyaa eda'ama miseensota federeeshinichaa akka ta'e tuma. Keewwata 47 jalatti tarree naannolee tumeera. Kanaafuu Finfinneen qaama Itoophiyaa ta'uuf duraan qaama Oromiyaa ta'uu qabdi jechuudha. Kanumaan wal qabatee Finfinneen afaan hojii Oromiyaa afaan Oromootiin hojjechuu sababni didduuf tokkollee jiraachuu hin danda'u jedhu ogeessonni seeraa. Afaan biroo dabalattee ittiin hojjechuun akka mirga ofiin bulchuutti lakkaa'amuu fi kan danda'u ta'uu qaamaa fi magaalaa guddoo Oromiyaa taatee afaan hojii naannichaa afaan Oromoo lagachuu hin dandeessu. Heera Oromiyaatiinis waan tumameedha. Finfinneen Oromiyaadha kan jedhamuufis kanumaafi jedhu. Itti waamamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee federaalaaf ta'uu kan qabu hanga aangoo federaalaaf kenname hojiirra ooluuf gargaaretti malee akka caasaa qaama federaalaatti fudhatamuun sirrii hin ta'u. Asirratti itti waamamni kan federaalaaf godhamee bulchiinsa magaalaa Finfinneedha malee magaalattuma mataa ishee akka hin ta'in keewwata heerichaa 49 irratti sirriitti ibsamee akka jiru hubachuu barbaachisa jedhu ogeeyyonni seeraa. Heera mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa keewwata 49
kun kaayyoon isaa teessoo mootummaa federaalaa himuudha malee aangoo qooduu miti. Eenyummaa haarawaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee eda'ama sadarraa madda jedhu ogeessonni seeraa. Eda'amni kunneenis magaalaa ofiin bulchituu, magaalaa mootummaa giddu galaaf itti waamama qabduu fi magaalaa dantaa Oromiyaa itti eegamedha. Sirna federaalizimii heeraan Itoophiyaaf caaseffame keessatti eda'amni sadan eenyummaa Finfinnee ibsan kunneen qaama gurguddoo lamaa fi qaama xinnaa tokko bakka bu'a jedhu. Eenyummaa Finfinnee eda'ama sadeen irraa maddu bu'uureffachuun madda aangoo bulchiinsa magaalattii hubachuun barbaachisaa waan ta'eef madda aangoo Finfinneen heeraan qabaachuu maltu. Madda aangoo hojmaataan qabduu fi madda aangoo haaraa kennamuuf yaadamu addaan baasanii hubachuun akka barbaachisu ogeeyyonni seeraa addeessu. Gama tokkoon madda aangoo eda'ama Finfinnee itti waamama mootummaa federaalaa fi dantaa Oromiyaaf qabduu akka qaama gurguddaatti wal maddi yookaan horizontaalii ilaaluudha. Itti waamamni Finfinnee mootummaa federaalaaf qabdu maal akka ta'e dantaa Oromiyaaf kenname maal akka hammatoo hubachuuf dubbisa heeraa guutuu qabaachuun barbaachisaadha jedhu. Sirna federaalizimii caaseffamee mootummaan federaalaa eda'ama naannolee ta'uu birmadummaa aangoo fi abbummaan saboonni lafarratti qaban yaadrimee naannolee qofa keessatti argamu ta'uu fi mootummaan federaalaa aangoo teessuma dhuunfaa akka hin qabaanne dubbisni waloo heeraa ni hubachiisa jedhu. Kanaaf itti waamamni Finfinneen federaalaaf qabdu itti waamama caasaa bulchiinsaa qofa jechuudha. Fakkeenyaaf maddi aangoo kantiibaa muudama mootummaa federaalaan argamuun itti gaafatamummaan kun ni shaakalamaa. Kanaan olitti Finfinneen akka teessuma lafaatti lafa dabalatee itti gaafatama federaalaa qabaachuu hin dandeessu jedhu. Heeraanis seeraanis seenaanis Finfinnee fi Dirree Dhawaan qaama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Finfinnees ta'ee Dirree Dhawaan qaama bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebi'uun abbaa qabeenyummaa Oromoo magaalota kana irraa qabu raawwatiinsa hojii keessatti hojii irra ooluu qaba jechuun xiinxaltootaa fi ogeeyyiin seeraa ibsaatii jiru.